ijoollee godhate. Taharam ne jette jedhanii mana bufannootti ishii addammoo maal dabalaan. Maammee baaboo darbi. Risaa waa butee ba'u na buttee baate itti jitan na buuftee baate allake kanuma ajandaa kan biraan jiru dhaabaa. Tulullee isa guddaa beektuuti isa waa olaas jabbiis fudhatee biigu humna qabu tokko akka sana bagaa anuma wadala kana shap gootee harkifattee kutte itti jitan na buufteetti amma na fudhachiisuuf deemta ammas. Kan argine wallahi durbummaan argine ofii koonan beekaan dhaggeeffadhu sitti himaati isa waanti daarii namaa diiwwettu durbummaan argine ofii koonan beekaan dhaggeeffadhu sitti himaati isa waanti daarii namaa diiwwettu anti daarii namaa si jenne Maryam amma waan si gaafu na deebisa raba dhiisi. Ati nuti narratti hin qabne. hin qabine waan gaafadha. Ati immoo durbaati miti. Waan si gaafu na deebisi namni si arrabsaa jiru hin jiru. Si galee guyyaa tokko si arrabsee hin beeku. Siin deebisu isa siloof keessaa balaqqama waan ta'e sitti muu dhufeen. Ana yoo ta'e jechuudha dhaqina qoradu wallagittiidhaan eenyu keelaa keessi miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ani tokkittiin koo jechuudha ani dubartiin. Tokko ta'uu waan ati beekuu qabda. Lammaffaan immoo Yaanis wallaggaadha. Kamaan rakkoo qafarreemaa wallaggummaan hin jaallan natti hin boonna wallagga ta'uu keetti. Nama boonsa. Hayi wallagga dhiira bara. Tokkummaa. Obsa. Akka waan darban. Akka waan warri mudii karaa muitiin irratti hin qabinaa. Muitiin irratti hin qabinaa. Maasaa kan uummanni kuni aboo utuu ni tortu hin fodda dhagee fayyadatti bakka tokko. Maalirraa barbaadde sarraamee nutti hime? Kan inni irraa barbaadu akka kiyya bichaan irraa barbaada. Birrii warqii irraa qaba. Birrii warqii kiyya naa kenneen hambaa salama karaan irra ba'urraan ba'u maqaa isaas hin dha'u. Intinaa isaas hin qoradhu asii galee garuu maal akka haaraatti mana gaafattamallee hin gadda dhaggeeffachaa turte. Abeen sitti kennee bara imallu kan nama kuma shan irratti kunuu dhaggeeffataa irraa amma nee. Gadda dhaggeeffachaa turte ayidiin kiyyallee gaa'isoo keenaa dalagamaa jira alhamdulillah. Si dalagamaa jira jedhanii dhageera innillee sattillee yaasee sarraa hin dhageenye garuu dhageera karaa biraa kan inni warqii maaliidha? Warqii harkatti kennate? warqii wallaggaa viidiyoo kiyya dalagallee ilaaluu dandeessa. Dhimma maallaqaa dubbannaa tokko tokkoon ragaa agarsiisti baasa. Amma fidi. Sitti baasuu? Amma fidi. Ayyee manaan baluu deemaa jira. Mana tokkummaan naqaa. Amma mana tokkummaan naqaa. Mana tokkummaatti ragaa warqii ragaa waa hundaa. Itti baasa maaliif sirrii dubartii irra darbe? Sirrii dubartiidha jedhee irra darbe. Ergasii deemuu muttuun jettee ajallicha kana. Ati koona miidhe bara. Isa simmiidhe dhiifamatti. Simmiidhe dhiifama naan dadhabaa jirtu bara. Dhiifama soori. Waan miidhamte jirtu hunda isaa. Simmiidhe. Waa'ee birrii irra godhanii. Biikee cabseera. Sobdee. Akka jumla. Waa'ee daarii irratti dubbachuu fedhan. Waa'ee daarii yoo ta'u obboleessa kiyya. Isatu na jaallatee natti dhufe malee an dirqamaan na jaalladhu. Daarii kee diiga jedhee itti nanne asii galee isa kana siif deebisuu kan barbaachisu garuu daariin kiyya diigame dhaggeeffadhu. Daariin kee baga essay min agabbaak. Wallahi jaalamu baaricha si maraachaa jira. Baga ishoo baga jaalalatee maal si galchee? Maal si ilaallatare? Essay. Dhaggeeffadhu sitti waa'ee daarii sadii irratti dubbadhe. Waa'ee daarii diiguun sati jette irratti ol seene malee ol hin seenuun ture ansii galee. Sitti namatti saayikoodhaan eenyu kee miila tokkoon dhaabuu danda'a. Saayikoodhaan eenyu kee miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Durbummaa kun simiti kannatti mu xaqqee yoo beekan. Wallahi durbummaan argine. Ofii koo nan beekaan dhaggeeffadhu sitti himaati. Isa waa'ee daarii namaa diiwwettu anti daarii namaa si jenne Itti giroomiti mujattiin dha. Wallahi walloolaa jira. Jira jedhe. Ammalaan dhugaan isinitti himaan. Shiggiru waheen nabira teessee keessa miliqin nama disirra. Amma immoo abdii koo jettee gadi baatee adda. Dhiisiin jedheen gagalee. Dhiisii mareema hin bareedu. Haqni anaafsii fi rabbiin gidduu jira. Jireen ittiin hafe. Diddi. Erga diddeegaa
warqii irraa kaafna. Fadiilaan maal jetti waa'ee warqii kanaa dhugaadhaatti kennitti turte gaafa dura dubbaddeera maaliffaa yeroo hojii galuu jettu naafa taa'attee itti kenteetti dhugaadha. Deebitee immoo naaf deennaan geessetti kenneeran achirratti maal jetti fadiilaan kunas. Waalaikum salaam warahmatullahi fadiila akka gaaffiittiin sii sirreessaa. Intalli kun mubaarikii warqii konarraa fudhatee warqii narraa baafatee birrii narraa fudhatee jetti. Oke, kau yang dek kakak perlu buat apa? Ani kan simbi buka bidanu. Anama fi media fayyada mulai miti. Anama media kan dia jatuh miti. Nabi kudan desan. Ergo masih nanti fi mubarik internet Dubai. Uftan ini jatuh situ tu hari tu kita kalau jam mari anama media semiti nak follow kuji facus demo semiti himbe kan amni follow nang go ina jatuh berbadet. Mali fi wajatan ini ugaru bacu yotae. Ani mubarik kan Maryam nanti fi devi. Jaja dalagattu mucattiin kun jaja dalagattu gaafa siin jaja dalagatte fadila kanseriina gochuun dandeessa siin fuudha waadaadha jedheeni siigale namni akka waan mubaarak fidee dabbaalli na bira kaa'ee yaani qaxarii wayitii na bira kaa'ee waanii waadanuu dubbatama beektaa keessaa hin dubbadhu malee namni waan danuu haasa gin dhugaan jirtu tokkummaa mubaarak fadila amma hojii kisaaraa hedduu keessan gale ijoollee tikkeettiin na jalaa deebite viizaa 18 oltu yeroo sana mubaarak kan ulfaana kana nyaatte gaafa deesse immoo callaa nyaatti jedhe. Kan ammaanuu akkana goote tokkaa saddeet tokkaa torba hojii akka samiiraa jiraatte sila ganna fuute dhagayi. Amma dhaggeeffadha. Mucaan kun deebii kennuu hin qabu. Yooti qaban dhaggeeffadhu qabaan sitti himu. Mucaa kana deebii kennuun barbaanne hin ture. Nama 20 warqii akkasiin of akka qaba. Nama 20 fiduu hin danda'a hiriyootasi. Amma deebite qilleetii kan bira misiineen gada saalfatte waan gaafattee dhufte naada walteetti eegantanaa naada walteetti waan deebiseetu jira elaa mujatti maqaa konaasi miidiyaarra ol baatee maqaa koo kaaftu silaan tole jennaan tokkoffaa dubartiin tokko jaalalraa hin feetu maaliif masaanuu waan jedhan sana jibbiti dubartii yoo ofitti si qabde abbaan manaan siin fuudha kanaa jetteetuma si jaallattu achi si qabdi namni dubartii hojii hin jirre immoo kilee seena dubartiin tokko omtii deeggaru jiru komentii keedhaan hime dubartiin hin duuti malee yoo obboleettii si ta'e dabalachuun barbaaddu kanuma sii qofa godhattee deemu barbaaddi yoo warra sheekaadhaa ta'e tokkittii kootee hojii na jiraatu jetti malee dubartiin hin deeggartu kanaafuu namni dubartii ofitti hin qabne immoo kufeera laman kufin lakini waan dubartoonni siin jalaa jiran tokkittiin sin deeggaratu waa biraa ta'e si deeggaran kanaafan sis kabajee ofis kabajee halaala sarabbi jaallatu si godhee sarabbi anikoo amantii beekarraa kottu tokkoffaa namni kan shahaadaatti qabachiise si shahaadaa qabatee ture kee maaltu adda waan shahaadaatiin wal silaaqsi ishee qota si qomachiise shahaadaa qabattee lubbuu kee banaaruufi malee mubaarikii miti an shahaadaatti qabatti shahaadaadhuma qabattuu keessi arge gaafa si fidu fakkeenya ta'uudhaaf fakkeenya shabaabaa ta'uudhaaf utuu maddii kennuun gatiin gaafa simaddu yoo harka cabbatee simadde akka dubartii seesaa musana sitti utaalee sitti sanaan manne viidiyoon akka jira jechuudha yoo itti dagattis viidiyoo waraaban abaaboon simadde nikaa halaalaan geesseen si hidhadhe maaliif fakkeenya ilmi namaa du'aaf jiraata rabbiin malee nama sodaadhu afur malee hin jiraadhu ammas mee namni maal na godhame afur malee amma yaadatte kennan kanaafuu jecha halaalaan si fuudhe halaalaan itti sittiin dabalamin halaalaan wantu dhume teessee ofittiin dubbiin kaasin wanna sitti balleesse tokkittiin hin jiru namni asi ana jibbisiisuudha asirra deemtu namni sababii kee miti sababii abbaa barbaade na jaallatu